heeruma barbaadaa maal naaf dhaamtanii waan jedhu tokkoffaa cibaadaa rabbii siif dhaamna dhikrii guddisuu salaata baay'isuu qiraatii quraanaa zawjan saalihin akka rabbi siif kennu rabbiin kadhachuu isiniif dhaamna nama fakkii kanaa hundaafuu jecha gama dubartootaatiin abbaa warraa waggaa barbaadan rabbiin kadhatanii saaliha zawjii rabbiin kadhachuu barbaachisaa cibaadaa rabbii keessatti jajjabaachuu barbaachisaa wanta abbaa warrummaa yookaan heeruma barbaadaniif san cibaadaa ta'utti yaaduu barbaachisaa gaafa niyyaa saalihaanati gara na fuula deeffetti rabbiin nama saaliha siif hiraa jechuudha baarakallahu fiik hamma sanii immoo haraamarraa of teessuu haraamarraa of fageessuu siniif dhaamna zawaajni akkuma beekamu shari'aa islaamaa keessatti ahkaama shan qaba heeruma haraamaatu jira heerumni haraamaa dubartiin yoo heerumtee abbaa warraa wajjin jiraachuu hin dandeenye yookaan rakkoo qaama isiitiin haraama heerumuun diduu qabdi kan heerumuun waajibaatu jira dubartiin haraamarraa of qabuu hin dandeenye karaa kamiinuu hamma danda'ameen bakka abbaa warraa argatte heerumuun isirratti waajiba akkasuma ka heerumuun makruuhaatu jira dubartiin amala hin qabne amala gaarii nama tokko waliin jiraachuu jechuudha hin qabne heerumni makruuhaa haga amala ofii sirreessisutti nama sana adaa gooti kan sunnaatu jira dubartiin heeruma fedha godhatte ka ofii immoo haraama irraa lubbuu ofii qabuu dandeettu rabbiin gabbaruu dandeettu heerumuun sunnaadha jecha baarakallahu fiikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad